Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda olaabaa YouTube nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa haa ga'u. Egaa har'as walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo har'aa kana keessatti Facebook keenya kan haala kanaan security nu gaafatu kan akkamitti banachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Amma Facebook kana seenuu hin danda'amu. You can't use Facebook right now. Facebook fayyadamuu hin dandeessu kan jedhu haala kanaan Facebook keenya yeroo tokko kan nu dhufuun argina. So akkamitti sirreessuu dandeenya wanta kana akkamitti banachuu dandeenya kan jedhu isin garsiisa jechuudha. Jalqaba irratti namoonni channel kiyya faaraa jirtan iddoo gubbaa kanarratti madda olaabaa YouTube jettanii search gootu YouTube keessan keessa jechuudha. Haala kanaan yeroo barreessitanii kaatan gubbaa irratti kabayee jiru kana madda olaabaa YouTube haala kanaan profile kiyya isinii baa jechuudha. Iddoo diimattee subscribe jettu kanarratti yeroo tokkoof tu'ina. Achi booda mallattoo bilbilaa kanarratti yeroo tokko tu'inee ammas irra deebi'uun all ka gubbarraa kanatti tu'ina jechuudha. So haala kanaan viidiyoowwan as keessa jiran kan nama barsiisan kan barnoota gaarii namaaf dabarsan as keessa ni jiru. Keessa seenuudhaan laala akkasuma hiriyoota keessan affeeras ni jedha. Kallattiiman gara barnootichaa ta'a dabalu. Egaa Facebookiin haala kanaan nu bahee erga jedhe dhiisnee keessaa baanee UC browser dha jechuudha. UC browser kun haala amma argaa jirtan kanaan hundi keenya ni qabna. Yoon qabaannes download godhuu karaa Google Play Store keessa argachuu dandeessa. UC browser hin banna. Dhiifama. Egaa gubbaa kanarratti iddoo search kanarratti maal jennee barreessina? Report login SEO naan jechuudha. Login SEO. Kun haala gubbaa kanarratti qabee jiru kanarratti yeroo tokko tu'ina jechuudha. Egaa haala kanaan nu bahee jedhee gubbaa kanarratti email keenya kan Facebook ichaa galchina jechuudha. Fakkeenyaaf mee walumaan haa galchinu. Egaa as gubbarratti email keenya galchinee booda iddoo jalaa kanarratti immoo description of issue jedhu kana barreeffamicha as jala isinii kaa description kana jala kaa isin immoo copy gochuudhaan achirra paste godhuu dandeessu jechuudha. So anama barreeffamicha as keessaa baafadheetiin achirra paste godha jechuudha. So haala argaa jirtan kanaan barreeffamicha kana YouTube description jala video kana jala isinii kaa. So isin achi keessa galuun copy gootu. Egaa iddoo description of issue jedhu kanarratti barreeffamicha kana paste goona jechuudha asirratti. Egaa haala kanaan paste goone iddoo immoo screenshot jedhu kana choose file jedhu kanarratti immoo Facebookicha keenya keessa galuun haala kanaan kan nu ba'u kana screenshot goone jechuudha walumaa galatti isa kana. Egaa screenshot goone as keessa galuudhaan choose file jedhu kana tu'ina jechuudha. Achi booda gallery keenya irratti tu'ina. Egaa haala kanaan tu'inee kun barreeffamichi kan amma screenshot goone isa kana irratti tu'ina jechuudha. Egaa haala kanaan tu'inee akkanuma dhiisnee keessaa baana jechuudha. Osoo wanti tokko hin tuqin waan hunda akkana guunnee eega baane application YouTube Google Play Store keessa galuudhaan Touch VPN jettanii haala kanaan barreessitu jechuudha. Touch VPN kun hin gargaara jechuudha wantoota isin achirratti login gootan saniif isa baay'ee barbaachisaadha. Isa kana yeroo gabbuustanii kaatan open gootu. Achi booda iddoo best choose jettu kanarratti yeroo tokkoon tu'itu. Achi booda gara jalaa ol harkisuudhaan United States jedhu kanarratti tu'ina jechuudha. Achi booda connect goona. Hanga connect ta'utti ni eegna. Achi booda haala kanaan yeroo inni connect ta'ee jedhee kallattiimaan bakka reefu san deemnee jechuudha UC browser keenya deemna. Achi booda haala kanaan wanti hunduu eega guutamee jedhee iddoo send jettu kanarratti yeroo tokko tu'ina jechuudha. Egaa haala kanaan send goonee kaane kun thanks for contacting Facebook dha. Egaa turtii yeroo muraasa booda Facebookiin keenya kabanamu ta'a. Namoonni viidiyoon kun isiniif hin galle yookiin akkaataan itti isin garsiisaniif hin galle karaa keessatti na dubbisuu dandeessu.
viidiyoowwan asirra jiran hunda isaatu like share godhuudhaan akkasuma eeloota keessan affeera channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan